እሱን ቀጣይነት እናደርጋለን። መልካም ጊዜ፣ መልካም የሥራ ዘመን ይሁንልን። haala Oromoo ibsuu danda'uun haala sabaa fi sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa ibsuu danda'uun karaa kanaan deeggarsaa fi jaalala kabaja paartii mootummaa keessaniif qabdan akkanatti ibsuu keessaniif maqaa kootiif maqaa paartii keenyaatiin galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Biteetos 24 barri 2010 akkuma walii yaadan bara paartii mootummaan yeroo san ture ummataaf dura laachuu dhiisee utuu dhaga'u akka hin dhageenyetti utuu sabaa fi sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa hacuucaman akka hacuucaan hin jirretti gidiraa fi roorroo keessa turuun keenya ni yaadatama. Paartiin badhaadhinaa gidiraa fi roorroo ture san diigee walqixxummaa sabaa fi sablammoota afdaneessummaa keenya obbolummaa keenya rakkoolee turan hunda dhiifamaan ceenee miira obbolummaatiin paartii Itoophiyaa fakkaatu Itoophiyaaf malu Itoophiyaa yaadamaan hoogganuu danda'u hundeessuu keessatti gaheen ture gahee olaanaadha. Gahee san keessatti qaamni hirmaataa ture uummata keenya bal'aa hooggansa keenya bilchinaan rakkoolee sanniin hoogganaa ture. Kanaaf hadha paartiin badhaadhinaa sabaa fi sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa keessa jiran hundi mirga ofii murteeffachuu mirga haqa biyya kanarraa qaban gama dinagdeetiin gama siyaasaatiin gama hawaasummaatiinis akka hirmaatan taasisuudhaaf hundeeffama isaarraa kaasee paartii sabaa fi sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa akka ta'e hundi keessanuu ni yaadattan. So hadha haala kanaan waan paartiin kun uummata hunda walitti qabeef paartiin badhaadhinaa paartii Itoophiyaati jedhama. Paartii biyyaalessaati jedhama. Sabaa fi sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa dhoorkii tokko malee mirga hiree ofii murteeffachuu dinagdeenis siyaasaanis hawaasummaanis murtiiwwan akka mootummaatti darban keessatti sagaleenis qaamaanis hirmaatanii bilisummaa fi walqixxummaan uummattoota keenyaa akka boqonnaan jijjiirama bitootessa 24,2010 waggaa torbanarraa siyaasaa fi yaadama haaraa biyya keenya keessatti hin baratamne saaqee fi abdii jijjiirama haaraa ta'een dabalamee Itoophiyaa sodaa kufaatii fi bittinnaa'uu irraa baraaree jira. Bu'uurri tokkummaa Itoophiyaa seenessa waloo sabdaneessaa fi afdaneessa irratti ijaarame ta'uu akka qabu akkuma jijjiirama hunda galeessa qabsiisuu danda'ee jira. Hoggansi jijjiiramaa miira biyyaalessummaa olaanaa ta'e gonfatee fi gaaffilee uummata baroota kanneen ta'an gaaffii dinagdee, gaaffii dimokiraasii fi gaaffii eenyummaa karaa amansiisaa ta'een deebisuu danda'uun imalli hunda galeessi akka jalqabu kan taasisedha.